CJ jedhama. Amma reefu high school isaa xumuree eebbifamaara. CJ'n maatii kiristaanaa yookaan maatii waaqayyoon beeka irraa kan dhalatee fi maatiin isaas haala gaarii ta'een akka gaariitti isa guddiseera. High school erga xumuree booda gaafa guyyaa eebbasaas dubbii yookaan ispiichii geggeessirratti maatiin isaa, haati isaa fi abbaan isaa haala gaarii ta'een akka isa guddisan, abbaa isaa akka aadaa Naayijeriyaatti, harmeen isaa ammoo akka aadaa Ameerikaatti ta'uudhaan akka haala gaariidhaan isa guddisan, akkasumas abbaan koo anaaf goota isa tokkoffaadha jechuudhaan guyyaa eebba sanaa dubbateera. Abbaan isaas isa kana ilma isaa irra dhaga'uu isaatiin baay'ee gammadee gammachuudhaan imimmaa isaa qabachuu dadhabe. Akkasuma dhuma dubbii isaa irratti CJ'n akkas jedhee dubbate. Dubbii waaqayyoo isa guddaa keessatti nuti soogidda biyya lafaati akkasumas ifa addunyaati. Kanaaf ifa keessan ibsaatii waan adda ta'e godhaa jechuudhaan dubbii isaa xumure. Marseela jedhamti. Obboleessa hangafaa Hector kan jedhamu qabdi. Hector obboleettii isaa baay'ee waan jaalatuuf eenyullee akka ishee tuqu hin barbaadu. Isheen guddattee lafa guddaa akka isheen geettu hawwii isaati. Yeroo hundumaa eessa deemte, eessaa dhufaate jechuudhaan ishee gaafata. Sababni isaa akka ishee waa taatu hin barbaadu. Marseelaan garuu Hector obboleessi ishee akkasitti akka inni ishee yaadu hin barbaadu. Sababni isaa ani daa'ima miti, waan gochuu qabu hundumaa nan beeka jettee waan yaadduuf. Marseelaan yeroo gara mana isheetti galtu xalayaa hin yaadamne tokko argitee baay'ee gammaddee harmee isheettis argisiifatte. Xalayichis carraa kaalleejjii deemanii barachuu ture. Obboleessi ishees dhufee waa'ee xalayaa yommuu dhagu baay'ee gammadeef. Garuu wanti nama yaaddessu Ameerikaa keessatti qarshiin kaalleejjiidhaaf kafalamu baay'ee waan ta'eef isaanis qarshii ga'aa waan hin qabneef akkamitti kaffaluu dandeenya jedhanii yaadda'uu jalqaban. Harmee isaanii garuu akkas jetteen hin yaadda'inaa, ani hojii dabalataas ta'u hojjedheen akka ta'u hin goonaa jettee isaan jajjabeessite. Abbaan CJ hojjetaa wangeelaa nama dubbii waaqayyootti baay'ee amanuudha. Gaafa sanbata guddaa ilmi isaa CJ'n high schoolidha waan eebbifameef galataaf gara waldaa kiristaanaa deemanii baay'ee gammadanii akka waaqayyo isaan gargaare, ilma isaatiinis baay'ee akka boonu saba waaqayyootti himate. Maatiin CJ fi hiriyoonni CJs dhufanii baay'ee gammadanii waaqayyoon galateeffatanii gara mana isaaniitti adeeman. Guyyoota muraasa booda yeroon kaalleejjii deeman geenyaan CJ'n gara kaalleejjii deeme. Maatiin isaa, abbaan isaa, harmeen isaa fi obboloonni isaa Moonikaa fi Peter hanga kaalleejjii iddoo inni barumsatti baratu geessanii biraa deebi'an. Akkasuma yerichi yeroo itti barumsi jalqabu waan ta'eef Marseelaan obboleettiin Hector gara kaalleejjii imalte. CJ'nis gara doormii isaatti yeroo dhiyaatu ruumeetii isaa yookiin nama wajjin doormii taa'uu wal argani, walis barani. Maqaan isaas Shantee jedhama. CJ fi Shanteen wal barnoota isaanii itti fufan. Garuu kaayyoon CJ fi Shantee baay'ee garagara ture. Kaayyoon Shantee shamarran wajjin deemee kilabii paarisii adda addaa deemee bashannanuu ture. Garuu CJ'n mul'anni isaa barumsa isaa fi dubbii waaqayyootti jabaatee dhaabbachuudha. Gaafa guyyaa jalqabaa barumsa isaanii jalqabuuf CJ fi Marseelaan kaalleejjii tokko adeeman. Iskeejuula isaanii utuu ilaalataa jiranii CJ'n akka tasaa ta'ee buna Marseelaa harkatti dha'ee harkaa jigse. Ilaalladhu jettee itti aarte. CJ'n baay'ee dhiifama jedhee sooftii isaatiin buna kophee ishee irratti jise sana irraa haxaa'e. CJ'n kophee ishee irraa buna haxaa'ee yeroo ol jedhu fuula ishee argee baay'ee na'e. Garuu homaa utuu hin dubbanne gara daree isaanii adeeman. CJ'n yeroo gara daree adeemu mucayyoo buna harkaa jise saniin daree isaatti argee ammas in na'e. Ishees argees iddoo taa'uu barbaade sana dhiisee gara iddoo biraa taa'e. Marseelaan hojii paartaayimii ishee
kaalleejjima san keessatti mana kuusaa kitaabaa keessatti hojjechuu jalqabde. CJ'n kitaaba bitachuudhaaf gara mana kuusaatti yeroo imalu Marseellaa arge. Innis xiqqoo rifatee as hojjettaa jedhee ishee gaafate. Daree tokko waan ta'aniif wal baratanii yoo tokko tokko otoo waliin qo'anne maal jedhee ishee gaafate. Isheenis tole jettee walitti dhiyaachuu jalqaban. Waliinis qo'achuu jalqaban. Amma jireenyi kaalleejjii akkumatti fufetti CJ fi Marseellaan baay'ee walitti dhiyaatan. Baay'ees hiriyaa walii ta'an. Amma wanti hin yaadamnee fi wanti hin eegamne tokko ta'e. Innis maalidha? Ruumeetiin CJ ka ta'e Shanteen humnaan amansiisee CJ gara Paaris yookiin kilabii fuudhee adeeme. CJ'n dhugaatii jalqabe. Hiriyaa isaa Marseellaas iddoo Paaris yookiin ammoo kilabii sanatti arge. Adeemsa keessa CJ'n kaayyoo isaa fi mul'ata isaa dagate. Gaaf tokko machaa'ee Marseellaa wajjinis bule. Torboota muraasa booda Marseellaan kilaasii ishee keessatti qufa'uu jalqabde. CJ'nis maal akka isheen taate gaafatee isheenis meebii nyaata kaleessa nyaadhetu akkana godha jette. CJ'nis deebisee waan si dhukkubaaru fakkaata. Kootu gara doormii keetii si geessa jedhee qabate gara doormii ishee geesse. Gaafa doormii deemanii ilaalanii Marseellaan ulfataatee argamte. Marseellaanis baay'ee naatee CJ'nis baay'ee na'ee akkas jedhe. Amma bakka abbaan koo seexana na keessaa baasa. Isheenis obboleessi koo yeroo kana dhagayu si ajjeesa jettee CJ'tti himte. Isaan lachuu waa'een kun baay'ee isaan yaaddeesse. Maal goona? Atta taana jedhanii yaadda'uus jalqaban. Amma ulfa ta'uun Marseellaa yaaddoo guddaa CJ fi Marseellatti ta'eera. Marseellaan ulfa kana baasisuu barbaade. Sababni isaa akkanaan yoo itti fuufe yookaan ulfa kana yoo hin baasisiifne karaa baay'ee boodetti hafuu danda'a. Barumsa koos gargar kutuu danda'a jettee waan yaaddeef ulfa kana baasisuu akka qabdu CJ'tti himatte. CJ'n garuu ulfa kana yoo baasisiifne cubbuudha. Macaafni qulqulluun nu hin eeyyamu. Ani karaa hundumaan si cinaan jira jedhee Marseellaa jajjabeesse. Ammas yaaddoon hin dhumanne haala kamiin maatii keenyatti himna. Maatiin keenya waan kana yoo dhagaani baay'ee nutti aaru jedhaniis haala kamiin maatii isaaniitti akka himuu qaban wal wajjin mari'achuu isaaniitti fufani. Amma yeroo boqonnaati. Barattoonni hunduu gara mana isaaniitti deebi'aaru. CJ'nis gara mana maatii isaatti galee Marseellaanis gara mana maatii isheetti galte. CJ'n maatii isaatiin wal argee gammadaa osoo obboleessa isaa quxxisuu wajjin geemii taphatu. Obboleettiin isaa quxxisuunis ergaa barreeffamaa waa'ee ulfaa Marseellaa kan Marseellaan barreessite bilbila CJ'tti argite. CJ kuni maalidha? Eenyudha Marseellaan? Ijoollee godhachuuf taatu? Jettee CJ gaafatte. CJ'n yeroo kana dhaga'u baay'ee aaree maal haasa'atta? Bilbila koo anatti kenni jedhee baay'ee aare. Obboleessaa quxxisuunis kana argee CJ abbaa daa'imaa ta'uuf deemaattaa? jedhee gaafate. CJ'nis baay'ee aaree waan obboloonni isaa argan kana dhoksuu barbaade. Harmeen isaa garuu yeroo isaan waa'ee daa'imaa haasan waan dhageesseef dhugaa dhoksuudhaaf yeroo ati obboleewwota keetti dheekkamaattu si dhagayaa ture. Mana barumsaa deemteetti shamara ulfeessitee jettee CJ gaafatte. CJ'nis baay'ee rifatee akkamitti beekuu dandeesse jedhe. Ani waan godhu hin beeku. Akka ati mataa gadi qabattu godheera. Akka abbaan koo mataa gadi qabatu godheera. Waaqayyoonis gadi qabeera. Ofii kan koos baay'ee qaana'eera. Harmeenis CJ'tti baay'ee aartee. Inni kun sammuu kan kootii oli. Abbaa kan kee wajjin haasa'uu qabda ittiin jette. CJ'nis abbaa isaa baay'ee waan sodaatuuf maaloo atitti naaf himi jedheen. Isheenis deebistee lakki atumti deemte yoo itti himatte baay'ee gaariidha jettee deebisteef. CJ'nis buna abbaa isaatiif danfisee baay'ee sodaachaa gara iddoo abbaa isaa jirutti adeeme. Abbaan CJ manni barumsaa akkami? Ammas macaafa qulqulluu dubbisaa jirta miti? jedhee gaafate. Deebiin CJ's eeyyee dubbisaa jira. Abbaan CJ akkam hiriyoota horattee jedhee gaafate.
CJ'n sodaachaa eeyyee keessattuu amma jaalallee qaba jedhee abbaa isaatti himate. Fuulli abbaa isaa gammachuu irraa gara aariitti jijjiiramuu jalqabe. CJ'nis deebisee macaafa qulqulluu keessatti ijoolleen kennaa Waaqayyoo miti jedhee abbaa isaa gaafate. Abbaan isaas eeyyee jedheen. CJ'n abbaa koo jalqaba dhiifama guddaa siin jechuu barbaada. Baay'ee tokko balleesseera. Akka ta'uu qabu hin goone. Jaalallee kan koo wajjin ciisee amma isheen ulfoofteetti jedhee abbaa isaatti himate. Abbaan CJ's baay'ee na'ee baay'ee aaree deemi itti jedhee biiroo isaa keessaa baase. Sababni isaa ilma isaa CJ irraa waan akkanaa waan hin eegneef. Abbaan CJ fi harmeen CJ baay'ee yaadda'anii amma namni maal nuun jedha ilmi paasterii kaalleejjii deemee waggaa jalqabatti shamara ulfeesse nuun jedhu. Amma nuti wanti gochuu qabnu yoo jiraate mucaa keenya cina dhaabbannee akka dubbii Waaqayyootti gargaaruudha. Wanti ta'amu ta'ameera. Kana booda daa'imas baasuun dubbii Waaqayyoo nuuf hin eeyyamu jedhanii akka ilma isaa deeggaranis karaa hundumaan cina dhaabbachuu akka qaban waliin mari'atanis irratti walii galan. Maatiidhaan wal barsiisuudhaaf guyyaa muraasa booda Marseelaan CJ qabattee gara mana isheetti adeemte. Hector obboleessi Marseelaa garuu CJ'dhaan baay'ee lole. Obboleettii kooti taphachuun kee akka isheen galma hin geenye barumsa ishee akka ittiin fuumne gochuun kee abjuu ishee irratti akka ishee abdii kutatu gochuun kee maatii salphaa wajjin tapha kana hin jalqabne. Ani mucaa mana kanaati. Amma siin jedhaa mana kana gadi dhiisii deemi. Yoo mana kana gadi ba'uu hin jalqabne rakkina ulfaataa keessa seenta jedhee CJ'tti dheekkame. CJ'nis ani daa'ima kana nan guddisa. Marseelaas baay'een jaaladha. Garuu dogongora uumameef haala kanaan ulfaa'uu isheetiif dhiifama naaf godhaa jedhee harmee Marseelaa yaatti kufee dhiifama gaafate. Harmeen Marseelaas ka ilma koo homaa miti jettee CJ fi Marseelaa jajjabeessite. Gaaf tokko CJ maatii isaatiin wal barsiisuuf Marseelaa qabatee gara mana isaatti dhufe. Harmeen CJ Marseelaa yeroo argitu baay'ee gammaddee hammattees nagaa gaafatte. Maatiin CJ fi Marseelaanis waliin mari'atanii Marseelaan maatii CJ wajjin akka jiraattuu fi daa'imnis yeroo dhalate akka guddisaniif isaan ammoo barumsa isaanii akka itti fufani isaanitti himan. CJ fi Marseelaan baay'ee gammadanii maatii isaaniis galateeffataa gara kaalleejitti deebi'an. Marseelaan daa'ima deesse. Maatiin CJ fi maatiin Marseelaas baay'ee gammadanii hiriyyoonni isaanis dhufanii baga gammaddan ittiin jedhan. Waa'ee isaaniitiif waldatti tokkummaadhaan Waaqayyoonis galateeffatan. Barumsa isaanii waggaa jalqabaa irratti daa'ima godhachuun karoora CJ fi karoora Marseelaa hin turre. Garuu akka tasaa ta'ee wanti kun ta'eera. Gargaarsa maatii CJ fi maatii Marseelaatiin CJ fi Marseelaan barumsa isaanii akka itti fufanis taasifameera. Hayyee hamma ammaatti kan hordofaa jirtan FNB Stuudioodha. Ana Firaa'ol Nabii wajjin. Maarree isinis fuula pilaatfoormii keenya yookiin YouTube keenya sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadha.